Maashaallah yeroo jalqabaatiif meeshaa bite jechaadha. Sanuyyuu mootuyyuu meeshaa du'aayii kennaa haadha du'aayiidhaan jalqabee hojii kiyya inshaallah akka yeroo hanga dhumaatitti akka barakaa qabu hojiin kiyya inni jalqaba du'aayiidhaan jechaadha. Kan naa eegale baay'ee namatti tola. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Jirra jirtu amantiif kutaan osoo addan qoodiin boota jirtan maran nagaa fi kabajaan kiyya isin bira haa ga'u isiniin jedha. Hordoftootaa fi kabajamtoota maatii kiyya viidiyoon kun isin fayyada bareeda waan ta'eef laayik godhuun seenaatiin hamma dhumaatiin wajjin tura akkasuma mootuyyuu hiriyootan keessaniif sheer naa godha warroonni chaanala kiyyaaf haarawaa taatan subscribe naa godhuu hin dagatinaa isiniin jedha akkuma tanaan dura yaadattan yeroo viidiyoo waraabee gadhisinii lakkisee ture jechaadha meeshaa aadaa carqii firaashota adda addaa tiraasiidhaan adda addaa gadhisinii lakkisee ture obboleettiin tiyya siifan sanirraa laaltee na ajajattee haadha ofiitiif sarpiraayizii naa godhinaan jettee godhee fi maashaallah du'aayii addaa isiifillee anaafillee maashaallah du'aayii baay'ee nu godhanii isinillee du'aayii godhaa fi isiniin jedha baay'ee kan namatti tolu baay'ee gammadanii jechaadha haati namaa yeroo gammaddu jiruun jireenyi namaallee akkamitti namatti tola akkamitti nama gammachiisaallee jechaadha alhamdulillah nama jiraate haadhatee na gammachiisu nu hundaayyuu rabbi nu haa taasisu jechaadha. Gama hojii kiyyaatti yeroo deebu meeshaa baay'ee orijinaalaa fi baay'ee bareeda jechaadha. Obboleettiin teenya siifan kan isiin ajajatte firaashii afurii tiraasii 12 fi beef tiraasii 6 jechaadha. Firaashiin mootuyyuu firaashii baay'ee orijinaalee fi isa tokkoffaa kan ta'e jechaadha hin jira gatiin isaa kan kanaa gadi qannasullee hin jira garuu mootuyyuu waan haadhaatiillee waan ta'eef waanuma bareeda laalitiin naa biti waan akka keetiititti akka mana keetiititti akka haadha keetiititti naan jetteef maashaallah firaashii isa tokkoffaa fi baay'ee bareedaa kan ta'e biteef jechaadha. Firaashiin kun jechaadha waggaa 5 har'aallee yoo deebitan akkanarra hin socho'u fayyadamnee argin jira mana keenya keessallee firaashii baay'ee namatti toluu fi kan achirraa hin sochaane jechaadha. Kwaalitiin isaa baay'ee tokkoffaa fi namatti tolu kan gadi hin qannasne jechaadha. Kanaaf yeroo bitattan firaashii kana isa kana odoo bitatanii irra caalatti bareeda erga birriin bahuun hin oolle waan gaarii bitachuun namarra jiraata jechaadha. Meeshaa baay'ee bareedaa fi kan namatti tolu carqiin firaashii isiillee baay'ee bareedaadha jechaadha. Minxaafii mana warraa keessaa wajjin kan wal fakkaatuu fi kan baay'ee namatti toludha jechaadha. Maashaallah isiniin jedhee jira. Meeshaan keessan ajajanii na bira jirullee jechaadha. Kinoo asirraayyuu ilaala meeshaan keessan inshaallah akka bareedee ba'ee akka isinillee akka itti gammaddan abdii guddaa qaba jechaadha. Inshaallah kunuyyuu bareedaadha baay'ee namatti tola kana caalatti shaggaa ta'ee yookaan immoo bareeda kan yaaddanii olitti ta'ee akka isinii ba'u abdii qaba jechaadha. Warroonni ajajachuu barbaadanillee keessan na dubbistanii ajajachuu hin dandeettanii meeshaalee kamirraayyuu ta'ee obboleettii tiyyaaf kan bite ani firaashiidhaan qofa osoo hin ta'in meeshaa aadaa guutuu isaati jechaadha kan bite walumaa galatti kan bite meeshaalee kanaa jechaadha 30 fi 300 fi birrii 40 jechaadha. Firaashii qabatee tiraasii qabatee carqii qabatee firaashii ispoonjii qabatee tiraasiidhaan ispoonjii qabatee jechaadha. Beef tiraasiilleen ispoonjiidha kan garaa keessaa qabu hundumti isaatu orijinaala ta'e jechaadha. Gatii salphaa fi bareeda kanaan bitee fi maashaallah baay'ee kan namatti tolu kanaaf kwaalitii wanta meeshaalee orijinaala bareeda kanneen yoo barbaadan zabiibaa dubbisuu hin dagatinaa isiniin jedha. Wantoota barbaadan kamurraayyuu isinii fiduu danda'a. Meeshaa kamirraayyuu jechaadha meeshaa elektirooniksii ta'e meeshaa farniicharaa meeshaa biffee ta'e majliisarraa ta'e kamurraayyuu boota jirtanitti isinii geessuu hin danda'a jechaadha. Garajatu jira kan firaashii wajjin wal fakkaatu maachii yoo barbaadan minxaafitu jira akkasuma mootuyyuu sufraa nyaataatii fi sufraa rakoobotiillee hin jira jechaadha. Akkasuma mootuyyuu rakoobotii jira aynata bifa barbaadaniin hin jira jechaadha. Waliin ajajattanii maatii keessan sarpiraayis godhachuu hin dandeettanii boota maatiin keessan jiranitti isinii geessuu hin danda'a jechaadha. Akkasuma mootuyyuu uffata bittinii yookaan mootuyyuu carqii bittaniitiin isallee yoo barbaadan na biratti argachuu hin dandeettan jechaadha. Hordoftootaa fi kabajamtoota maatii kiyya na bira barbaadanii wantummaan dhabdan kamuyyuu hin jiru isiniin jedha. Kan isinirra jiraatu yaada keessan na kaa'uudha keessan mootuyyuu na dubbisuu bichaadha jechaadha. Meeshaalee kanneen baay'ee kan namatti toluu fi baay'ee kan nama gammachiisu jechaadha. Maashaallah waanuma
qabaniin yogguu nama gammachiisan baay'ee namatti tola. Keessattummootiyyuu gaafa haadha ta'e adda xiqqoo isii jechaadha. Maashaallah kan baay'ee namatti toluu fi anillee akka isin gammachiisu akka irraa itti bohaartan viidiyoo kiyya hundumaayyuu akka itti gammaddanii abdii guddaa qaba. Amantummaa ofitti amanummaadhaanii kan isinii hojjetaa jiru. Viidiyoo kiyya garuu like, subscribe, share gochuu hin dagatinaa. Ilaalchi viidiyoo kiyyaa hin qannasaa jira jechaadha. Ani ilaalchi viidiyoo kiyyaa naa dabaluu qaba jedhe malee naa hir'achuu qaba hin jenne immoo 15 san isinirraa badee jennaan sanumaaf aartaniitiin narraa badaa jirtan. Sababallee gahaa isinitti himee jira. Sababa maaliitiif illee akka ta'e kanaaf san understand na gootaniitiin akka na hubattanii viidiyoo kee kan duraa caalatti subscribe, like, share akka na gootan kabajaadhaan isin gaafadha jechaadha. Gama meeshaalee obboleettii kiyyaatti yoo deemu meeshaalee isii baay'ee bareedaa fi quality fi kan baay'ee namatti tolu kana bitee magaalaa Dodolaa geesseef jechaadha. Meeshaalee firaashaa fi tiraasii qofaa miti isiin kan bitatte meeshaalee aadaallee guutuu isaa torbanuyyuu jechaadha kan bitatte fal'aan irraa hin hafne boraatiin irraa hin hafne siinqeen irraa hin hafne jechaadha guutuu isaa meeshaalee torbanuyyuu gatiin isaa 12,000 jechaadha. Hordoftootaa fi kabajamtoota maatii kiyya viidiyoo kee hiriyoottan keessaniif share godhaa hin dagatinaa irraa fayyadamanii isiniin jedha. Viidiyoo kiyya mootuyyuu subscribe godhaa yaada keessan comment irra naakaa ajajachuu yoo barbaadan heloo naan jedha hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti horaa bulaa.